Ashamaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Kan har'aaf qindeeffannee qophiilee keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhiyaadhaa. Sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1716748283 irratti nuuf bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun SoundCloud irratti nu barbaada. Akkasumas YouTube fi Facebook irratti ni argamna. Yaada keessan nuuf qooduu kanneen barbaadan ammoo gama teessoo iimeelii keenya finfinnebroadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viber fi WhatsAppidhaan lakkoofsa bilbilaa 1428687968 irratti nu qunnamaa isiniin jenna. Akkuma beekamu yaa'ii hooggansa Oromoo kan baatilee muraasa dura biyya Ameerikaa kutaa Washington DC keessatti gaggeeffamee fi gumii Oromiyaa addunyaa kan yeroo ammaa Ameerikaa kutaa Minneapolis keessatti gaggeeffamaa jiruun wal qabate mufiin bu'uuressaa waa toogaa yookaan waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa irraa dhiyaachaa turuun isaa ni yaadatama. Mufiin kun kan akkamiitii maal irratti hundaa'ee dhiyaate kan jedhuu fi uummatni Oromoo haa ta'u gaggeessitootni kora hooggansa Oromoof gumii Oromiyaa addunyaa bifa kamiin hubachuu qabu isa jedhu dhaggeeffattoota keenyaaf hubannoo dabalataa kennuuf jecha nama mufii kana dhiyeesse obbo Bakkaangaa Margaa waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra. Qophiin nuti har'a harkaa isiniif qabnus kana ta'a. Gaaffiif deebii kana kan waliin taasise Daraaraa Dhaadhiiti. Keessummeessuun kan isin faana turu ammoo an Odaa Sabaati. Egaa turtiin keessan haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u isiniin jecha sududumaan gara gaaffiif deebichaatti isin dabarsa. Dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee akkam jirtu nageenyi badhaadhaa. Keessumaa har'aa gara Awurooppaa kana isinii qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas maqaa isaaniitii fi iddoo jiranii fi dhimma irratti haasofnu nu beeksisuu isaanumarraa dhageenya. Akkuma kanaan dura gochaa turre hirmaannaa ilmaan Oromoo bakka hundatti waan hirmaatan seenaa isaanii fi hojii isaanii uummatatti beeksisuudha kaayyoon keenya. Keessumaa keenyaatillee waamicha keenya kabajanii nu dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiin galatooman isiniin jedha. Mee beeksisaa eenyu isinii eessa jirtu maal hojjechaa jirtu waan kana nu beeksisaati maal harkaa qabdu Oromoodhaa fi hirmaannan keessan maal ture kana mee beezikii bu'uura waan ta'uufi nama nu dhaggeeffatuuf isarraa haa jalqabnu. Ayyee duraan dursa carraa kana naaf kennitanii reediyoon Finfinnee yaada koo gara uummataatiin akkan ga'uu fi carraa kana naa kennuu keessaniif guddoo galatoomaan jedha. Maqaan kiyya Bakkaangaa Margaan jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe Ambootti naannoo Altuufa jedhamutti kan dhaladhe achuma xiqqoo magaalaa gara kiiloomeetira 15 tokko ba'a. Hojii dhuunfaadhaan hojjetaa ture, mana akkasuma daldala dhuunfaa qabaachaa ture. Akkasumas immoo waan akka aartii kanallee adda tokko hojjechaa ture. Yeroo lamaan tokko Ambootti hawwisoo dhaabeen ture. Hawwisoon sun yeroo lamaanuu dhumarratti hidhaadhaan xumurame jechuudha. Akkasumas immoo hojii viidiyoo adda addaa kan hojjechaa ture. Sunis rakkoodhuma uumaa ture jechuudha. Dhumarratti egaa haalli ulfaataa ta'uu jedhu biyya bahee amma yeroo ammaa biyya Neezerlaandii keessa jiraata jechuudha. Galatoomi obbo Bakkaangaa maqaan kee kun xiqqoo adda maali? Maqaa kee kanas qaba moo namni biraas qaba? Yaa kun gaaffii bareedaa jechuun maqaan kun namni dubbatu kaayyoo kana bakkaan geenya yaada kana bakkaan geenya jedhee dubbata malee namni kana dura maqaa kana baafatee hin jiru. Garuu namni hedduu maqaa kana guutaa ga'u ijoollee keenya hin baafanne akka jedhullee hedduudha. Suuraa kee waan ilaalu Facebook irratti direedidha, raastadha, nama aartii fakkaata, nama fiilmii dalagu fakkaata. Akkamii fakkiin fi hojiin kee wal fakkaata? Kan fakkaatus ni jira, kan hin fakkaannes ni jira. Bakka aartii jedhu sana garuu bakka raastaa jedhu sun rifeensi guduruudha. Maqaa Oromootti guduruudha jenna. Ingiliffaan direediin isumaa mire? Yaa raastaa jedhu kuni raasta fariyaans isa jedhu baay'ee fudhatan warri Jamaayikaa. Guduruu immoo ni jira aadaa Oromoo keessa tarii ijoollummaa yaada ta'u ta'e ijoolleen dhiiraa xixiqqoo guduruudha qabu. Warri shamarranii immoo daabeedha qabu. Kan shamarranii daabee jedhama. Sana gama biraatiin aartii gumbiya jiru ogummaa aartii kana xiqqoo yaalaa tuman ture
waan akkuma dura jedhee yeroo lamaan tokkollee hawwisa Oromoo Ambootti dhaabeen ture akkasumas immoo kaaseetta sirbaallee baaseen ture gaagas maraa hedduu gurra uummataa keessa jiraachuu baatus. Okay. Baay'ee nagaa amma kanan sittaasa'uu barbaadee fi miidiyaa adda addaa irratti miidiyaa gurguddaallee miti miidiyaa xixiqqoo kanarratti waa'ee waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa kan jedhu abbreviationiidhaan WATOGA WTUOGA waan jedhurraa dubbachaa jirta. Maalimee WATOGAan yookiin immoo waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa kan jedhu kuni waa'een isaa maali? Si'iin walitti hidhata maalii qaba? Hayyee ulfaadhu galatoomii. Eeyyan dhugaadha walitti aansee baatii darbeen kana gara miidiyaa afuritti yaada koo kenneen jira dhimma kana laalchiseeti. WATOGA jechuun waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa jechuudha. Guutumaan guutuutti walitti hidhata na waliin qaba. Anatu hundeesse jechuudha waldaa kana yeroo calqabaatiif jechuudha. Biyya Neezerlaandii keessatti kan hundeeffame amma gaa miidiyaa adda addaa irratti kan yaada kennaa jiru mormiidha. Mirgi koo sarbameera kan jedhurraan yaada kennaa jira. Okay, situ hundeesse. Yoo waan kana hundeessitu kaayyoon kee maali? Maaliif barbaachisummaan isaa waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa gaaf jettee hundeessitu kana namni ka waa hoggaa hojjetu kaayyoo wayii harkaa qaba. Kaayyoo suni maaliif ture kana gochuun barbaachisummaa isaa maalirratti ture? Yoom immoo barri isaallee waan kana jalqabe kan jettuuti? Calqaba yaada isaa kan inni bu'uurte bara 2007 amma waggaa 10 ta'e jechuudha. Calqaba waggaa 2007 bu'uurte sana booda yaada isaa fooyyessaa 2008 immoo uummatattis dhiyeessee akkasumas fooyyessaa deemame jechuudha. Akka waliigalaatti kaayyoon isaa uummata Oromoo sadarkaa guutuu addunyaatti hawaasummaadhaan ijaaruudha. Galiin isaa yookiin mul'anni isaa maalinni uummanni Oromoo humna horatee tokkoomee jabaatee rakkoo akka sabaatti qabu ofirraa furaa. Rakkoo walii immoo gabrummaa ofirraa akka buusuu danda'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uun akka danda'amutti kan yaadamedha jechuudha. Fakkeenyaaf waggoottan 25 darbanii uummanni keenya jaarmiyoolee siyaasaa gaafataa jira tokkummaa akka tokkooman. Kanaaf karaa jaarmiyoolee siyaasaa tokkummaan sun gaafatamaa turullee hanga yoonaa milkoofne bakka sana jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa hanga tokkummaa fidutti karaa hawaasummaas deemuun kun bu'aa fida. Kun gammachuu danda'a. Miseensa jaarmiyaa siyaasaa qofa osoo hin ta'in nama miseensa jaarmiyaa siyaasaa ta'uu hin barbaannellee nama Oromoo ta'e hundayyuu akka hammatutti yaadamee kan hojjetame jechuudha. So uummanni kuni Oromoon akka waliigalaatitti Oromoo ta'uunu waan tokko ani Oromoo hangan ta'etti miseensa uummata Oromooti walumaa gala ji'oogiraafis ta'ee ilaalchan akka aadaatitti uummata Oromootiin tokko. So waldaan tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa kuni siyaasan ala hoo ta'ee gaafa hundeeffamu jechuudha. Akka iddirii wayii ta'amoo akka waan walitti hojjechuu ta'amoo maal waliin hojjechuuf akeekkateree gaafa wanni kun hundaa'u? Maaliin amma guutuu tokkummaa jennu kana namoonni hiikkaa adda addaa akkuma ilaalcha isaaniitti hiikkaa adda addaa itti kennuu malu. Keessattuu waggaa murtaa'ee wanta dhagaa jiru tokko wanta faallaa ta'e wayiiti. Waa'ee gaaffii uummataa tokkummaa isa jedhuu fi yaada namoonni kennaa jiran maal jechaa jiru? Afaan keenya tokko, aadaan keenya tokko, hireen keenya tokko, eessatti tokkoomnaa jedhanii ta'a namoota dubbatantu jira. Gaaffiin uummataa sana miti sun kan beekamedha. Uummata tokko afaan tokko aadaa tokko Oromoo ta'uu sun kan beekamedha. Tokkummaan gaafatamaa jiru tokkummaa aadaa afaanii miti. Sun gaafuma uumamee kaasee Oromoon tokkummaa sana ni qaba diinni gadi qabullee. Tokkummaan uummanni gaafataa jiru tokkummaa qabsooti. Tokkummaa sirnaati. Tokkummaa walooti. Kanaaf akkabuu WATOGA kana ijaarame siyaasaan ala jechuu miti. Paartii siyaasaa mitiidha. Jaarmiyaa siyaasaa miti. Garuu jaarmiyolee siyaasaa hundumti isaanii as keessatti qooda qabaatu jechuudha. Ni hirmaatu jechuudha. Tokkoffaa akkuma miseensaa akkuma nama kaanitti ni hirmaatu. Waldichuu dagaagaa deemee jaarmiyolee siyaasaaf illee mirga sabaa kabachiisuuf
tattaaffii godhametti gargaarsi waldaa kanarraa ni godhamaa jedhama weebsaayitii irra ni jira jechuudha. Kun 2009 kaasee haalli kun ni jira jechuudha. Jaarmiyaa siyaasaa miti garuu qabsoo bilisummaa Oromootiin ala jechuu miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf hunda hammatee hundeessuufi jechuudha. Okay. Egaa yaada kana fiddee yaada kana bu'uureessitee isteeppiin itti aanu maal ture? Miseensa horattanii maallaqa fandii fuutaniirtu guddina watogaa kanaa fi wanni hojjetame maaltu jira? 2007 waggaa 10 ture wanni kuni yeroo isaa tureera waggaa 10 keessatti daa'imni gaafa san dhalate har'a kutaa 2 yookiin kutaa 3. So mee isarra haasa'ii progressiin guddinni isaan agarsiistanii sochiin watugoon akka guddatuuf gootan maal fakkaata? Eeyyee egaa sochii adda addaatu ture akkuma uummanni keenya hundumtuu beeku bara 2008 yeroo ulfaataa ture 2008 yeroo adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti adda ba'ee ture. Yeroo sanatti immoo Oromoon baay'ee walirraa faffageenyatu ture, wal sodaatu jira, wal shakkiitu jira, walitti dhufeenyi dabaldhaan hin turre jechuudha. Haala kana keessatti kan socho'amaa ture jechuudha. Haala kana keessatti oguu socho'ame kaani gareen tokko waanuma shaniin duuba taa'ee gaggeessutti kan fudhatu ture. Kaan immoo jijjiirama kanatu akka keessaa qabatee kan shakkus ture. Yeroo calqabaa irratti ture jechuudha. Namni walitti fiddee waliin walgahii teessisuudhaaf waliin fedhu ture namni tokkummaa maaliitu walitti qabne jedhee kophaa akka fooshaa fa'aatti adeematu baay'ata ture jechuudha. Haala kanatti egaa namni akka garaatti walitti dhufee hirmaataan turre sagantaa adda addaa qopheessaa turreerra garuu sagantaan qophaa'aa ture. Sagantaa kanarratti namni bilisa ta'ee yaada qabu kaayyoon waaqogaa maal akka ta'e adeemsisaa sochiinsaa ilaalchi jannoosaa bu'aan uummataaf fiduu danda'usaa uummataaf ibsamee uummannis immoo yaada qabu yookiin gaaffii qabu kennaa ture jechuudha. Haaluma kanaan egaa sochii taasifame keessatti sagantooleen adda addaa qophaa'aniiru. Neezerlaandii kana keessatti gara sagantaa 4tu qophaa'e. Akkasuma biyya Beeljiyeem keessattis sagantaan qophaa'ee jira. Biyya adda addaa keessatti ibsi kennameera. Noorwees akkasuma jechuudha. Kallattiidhaan Oromoo Faawundeeshinii miti kan qopheesse garuu sagantaadhuma adda bilisummaa Oromoo qopheessee fi sagantaa uummataa irratti ibsi kennametu jechuudha. Kanaaf sochiilee godhamaa ture keessatti qooda fudhannaan miseensotaa bifa adda addaa qabaachaa ture. Yaadicha kan sirriitti deeggaru ni jira. Yaadni kun hedduu gaarii akka jedhu ni jira. Kaan immoo waanuma dameen inni yookiin jaarmiyaan siyaasaa yookiin afooshaansaa baase malee isa kaan tajaajila kan quufan kan misirma jira. Kaan immoo wanti kun waan ulfaataadha. Yaadni isaallee gaariidha garuu Oromoo biyya guutuu jiru keessumaa biyya kana jiruyyuu walitti fiduu ulfaataadha. Akkamitti yaada akkasiin ta'a jettee kaafata jedhu ture jechuudha. Egaa kanumaan sochii godhamaa turetti karaa mootummaa biyya kanaa inni dura eeyyama baasuudha ture. Maaliifin seera qabeessa ta'anii socho'uudhaaf eeyyamni nama barbaachisaa. Eeyyama bara 2009 baatii guraandhalaa keessa eeyyama fudhatee amma gara waggaa 9 jechuudha. Maqaa Oromummaa Faawundeeshin jedhuun eeyyama baasee fandiin wanti godhamee hin jiru. Garuu maalinni sagantaa kanarratti muuziqaatu jira, sagantaa bashannanaatu ture. Fakkeenyaaf sagantaa lammataa irratti artistoota 3tu ture. Artist Hangaatuu Baalchaa, artist Habtaa Muryotaa, artist Gaaddisaa kan jedhamtu ture. Namoonni lubbuu seenanii kaffalanii seenan jechuudha. Kun maalinni sagantaa bashannanaa muuziqaa sanas ittiin bashannanuu wanti nyaata wanti dhugan hundumtuu ni jira. Egaa baasii bahee akka bakka bu'achuudha. Artistoota Hangaatuu illee sanuma tajaajila kennitee garuu kabirootiif wanti kaffalamanii ture jechuudha. Galma kireeffachuun jira, nyaata qopheessuun jira. Kanaaf san akka kabarii godhutti namni tikkeetta waa kaffale jechuudha. Malee miseensa irraa yookiin buusiin funaaname hin jiru yookiin mootummaan Neezerlaandii irraa fandiin kenname hin jiru. Isuma jireenya dhuunfaa kootiif ittiin jiraachuu qabuun fuutee waan kanatti sochoosaa ture jechuudha. Garuu laayisensii maqaa biraatiin Oromummaa Faawundeeshin jettee baasistee waanuma kanattiin hojjechuu maaliif maqaa lama barbaachise? Kun maaliif? Turtiin waliin qabaataa jirtaniif kabajamaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuu kanneen feetan 17 16 74
8 irratti argachuu ni dandeessu. SoundCloud irrattis Finfinnee Raadiyoo jechuun ni barbaada. Gama Facebookiinis ni argamna. Raadiyoo Finfinnee jedhaa nu soqaa. Fuula YouTube Finfinnee Broadcasting jedhus subscribe yoo gootan qophiileen keenya yeroo marayyuu dursee isin qaqqaba. Egaa turtii bareedaan waliin qabaadhaa isin jechaan gargaaffiif deebii keenyaatti isin deebisa. Garuu laayisensii maqaa biraatiin Oromummaa Foundation jettee baasistee waan kanattiin hojjechuu maaliif maqaa lama barbaachise? Kun maal inni maqaa lama miti inni ijaaramu waa togaadha. Oromummaa Foundationiin kun akkuma koordineetarii jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa togaa damee Niizerlaand, damee Jarman, damee UK jettee dhaabaa deemuudhaa fi ani seera qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf biiroo adda addaa deemee waa mariisisuudhaaf, bakki adda addaa dhaqee galma qabuudhaaf, sochiidhuma gochuuf iyyuu anuu seera qabeessa ta'uu barbaachisaa jechuudha. Seeraa kana sochii gochuun gaarii jatti firiidamii guutuudhaan socho'uun akka danda'amutti dura eeyyama barate jechuudha. Eeyyamni Oromummaa Faawundeeshinii sun waa togaa ijaaruuf koordineetarii ta'ee seera qabeessa ta'ee akkuma ijaaramuuf ta'e jechuudha. Maqaan immoo kan filatanis fakkeenyaaf maqaa kootiin calliseetuun baasuu danda'a ture. Garuu dhimma dhuunfaa miti, dhimma Oromummaati, dhimma walooti, dhimma Oromoo hunda ilaallatu waan ta'eef maqaa Oromummaati jedhu sana filee akkuma koordineetarii ta'uuf Oromummaa Faawundeeshiniin baase jechuudha malee kaayyoo addaa yookiin waan garaa miti jechuudha. Wuxee dhimma Oromummaa Faawundeeshiniin lafa kaa'e sana waa dhugaa irratti hojjetama jechuudha. Wanni gufuu ta'e maaltu jira har'atti waan kun guddatee akkasumara wanni argaa jiru hin jirru dhagaallee wanni jiru hin jiru gufuu addaatu jira moo what happened eessatti dhaabbattan? Egaa hanga bara 2007 kaasee hanga 2012tti haaluma kanaan deemamaa ture 2013 kaasee gara hawaasa Oromoo Niizerlaanditti waa hojii sanatti qooda fudhachuutti seene. Hanga 2012 sanatti haalli ture akkuma durasiin jedhee gufuun jiru maalinni sirnuma ittiin deemaa jirrudha. Rakkoonumti akka sabaatti qabnu gufuunumti akka sabaatti qabnu sirnuma ittiin deemnudha. Yeroo baay'ee amma namoonni jaarmiyaa siyaasaa yookiin hoggana siyaasaa akkuma maqaa hogganni dadhabaadha hoggana miti dadhabaadha. Sirna ittiin deemnutu dadhabaadha. Akkaataa wal ijaarru, akkaataa wal hubannu, akkaataa wal amansiifnu yookiin waliif amannu sanatu rakkoodha jechuudha. Uf kennee namni waan akkasiitti waan walootti hirmaachuudhaaf uf kennaa guddaa mul'atu ture. Danqaan guddaan sana jechuudha waa'ee siyaasaa wal qabatee haala turedha. Kabiraa immoo maalinni namoonni amantaan qaban waldaa tokkummaa uummata Oromoo guutuu addunyaa akkamitti ta'uu danda'a jedhu amma laala yeroo tokko waanuma ta'uu hin dandeenye wayii abjuun taane wayii wanta dhiyeessetti kan fudhatan jiru. Namni itti namanni yaada kana waan jedhutu ture jechuudha. Kanaaf akka salphaatti aga barbaadame hin deemamne jechuudha. Akka 2012tti haaluma sanaan sochiin ilma jiraa garuu baay'ee jabaan turre 2012 booda immoo 2013 kaasee gara sochii hawaasa Oromoo Niizerlaanditti darbe jechuudha. Hirmaannaan warra siyaasaa warra poolitikaa oofanii akka hirmaannaan isaanii keessa jiraatu isaaniin quunnamtanii yoo ta'e immoo deebiin isaanii maal ture? Akka Niizerlaanditti yogguu koree dhaabnullee nama siyaasa garaagaraa keessa jirutu koree tokko keessa ture jechuudha. Akka Niizerlaanditti yoo fudhannee jechuudha. Akka waliigalaatti akka jaarmiyaa siyaasaa yogguu jennu calqabumayyuu ani waan kana Oromummaa Faawundeeshinii dhaabuuf hin turre. Piroojeektii yookiin aayidiyaa waatugaa sana qopheessee adda bilisummaa Oromoofan dhiyeesse ture. Akka yaadaatti 2007 sana yogguun Niizerlaanditti Konyaa Niizerlaanditti dhiyeessu qaama olaanaa akkanaaf darbuun gaafadhe ture maaliifin asitti murteessinee yaada haaraa uumnee ijaarsa haaraa uumuun seeraan ala saawwanna ta'ee qaamni olaanaa irratti mari'atee ilaalee biyya Niizerlaandis haa ta'u biyya biraatti haaluma mijuu ta'een akka hojiirra oolutti akka ol darbuun gaafadhe ture jechuudha. Yeroo sanatti sadarkaa Konyaa keenyatti lafuma irratti sana booda walga'ii Awurooppaa guddaatu ture miseensota ABO Konyaalee Awurooppaa. Biyya Jarman magaalaa Firaankifaart keessa ture
walga'ii miseensotaa keessatti yommuu namoonni yaadas gaaffii adda addaa dhiyeessanii ani immoo dabaree koo eegee pirojektii kana qopheessuu koo pirojektiin kun hawaasummaallee siyaasaallee dinagdeellee akkuma waliigalaatti wanta Oromoon barbaadu kana jabeessuu akka danda'u ibsee warra waltajjii gaggeessaniifis miseensaatiif jechuudha ibsee wanti kun akka hojiirra ooluuf jecha bifa kennaatiin ABO'dhaaf kennee jedhee kan dhiyeesse jechuudha. Haa ta'u malee deebiin naa kennameen turre jechuudha. Sanarraan kan ka'e 2008 gara dhumaa olmoos 2009 jechuu hin danda'a. Miseensummaa adda bilisummaa Oromoo keessaa bahee jechuudha. Sana booda an bilisa ta'ee jechuudha. Oromummaa faawundeeshiniin bilisa ta'ee jaarmiyaa siyaasaa kamiyyuu waliin haasawuu akka danda'utti miseensummaa dhaabaa dhiisee Oromummaa faawundeeshinii dhaabeeyyuu jechuudha. Yeroo sanatti calqaba gurguun adda bilisummaa Oromootii fi pirojektii kana dhiyeessu 2008 ABO'n gargar hin baane ture. Amma warri ODS keessa jiran, warri ABO tokkoome keessa jiran, warri KWO keessa jiran bakkuma tokko turre jechuudha. Fakkeenyaaf gurguun Firaankifaart pirojekta kana dhiyeessu kaaba Ameerikaarraa ABO miseensota kaaba Ameerikaarraa bakka bu'ee kan dhufe Dr. Nuuroo Daddafoo ture na yaadata. Akkasumas Noorweetti dhaqee gurguun miseensa ABO Iskaandineeviyaa konyaan Iskaandineeviyaa jiraatanitti gurguun waan kana ibsu akkasumas immoo uummataaf gurguun Noorwee dhaqeessu sana ABO konyaalee Ameerikaa bakka bu'ee kan dhufe Dr. Bayyana Soobaa ture jechuudha. So yaada Dr. Bayyana Soobaallee waan kun gaariidha maal ka jedhu yaada gabaabaa kennee ture. Egaa maalli kan jechuu barbaade quba qabu jechuudha waan warramma garee adda addaa keessa jiranii wanti kun dura ABO'dhaa kennamuusaa gareen kun arfanuu quba qabu jechuudha. Akka qaamni olaanaa ABO jechuudha. Sana booda sochiilee godhamaa jiru intarneet irratti weebsaayitii adda addaa irratti ni argu, sarara onaa irratti ni argu, sagantaa adda addaa qophaa'ee ni argu. Qaamni tokko wanti kun gaariidha jedhii si waliin waa hojjennu jedhee divilooppii gochuudhaaf akka xiyyeeffateen turre jechuudha. Waan amma deemaa jiru fakkeenyaa fi kan Dooktara Asaffaa Jaalataatiin gaggeeffamaa jiru jira amma immoo gumii kan jedhu jechuudha. Itti aansee immoo Jawaar yookiin Isqeeliin kan gaggeeffamaa ture OLCtu ture. Adeemsi keewuni waan addaati moo waanuma tokko wal fakkaata garuu? Kun isa garuu tokkuma. Garaagarummaan jiru garaagarummaa maqaati. Garaagarummaa qola gubbaarraati malee tokkuma. Qaama fakkeenyaaf yeroo baay'ee keessattuu baatiireen lamaan sadan darbanitti Profeesar Asaffaa Jaalataa bal'inaan miidiyaalee adda addaa irratti dhimma gumii Oromoo addunyaa ilaalchisee ibsa kennaa jiru. Jettu waan hawaatogaa keessa jiru ibsaa jiru. Yaa'ii hooggantoota Oromoo kan Profeesar Gabbisaa yookiin Obbo Jawaar Mahaammadiin gaggeeffamuuti. Isuma gumii Oromoo addunyaa jedhu yookiin immoo isuma hawaatogaan jiru kana bifa biraatiin kaanis qopheessaa jiru jechuudha. Gubbaarraa yaa'ii hoggantootaa jedhan malee wanti taasifamuuf yaalame hawaasa Oromoo nama Oromoo sadarkaa guutuu addunyaatti ijaaruusa jedhu sanadha jechuudha. Amma garuu gareen suni akka wal dorgommaa wayiitti gaggeessaa jiru waan kana. Bu'uun isaa garuu hawaatogaadha. So amma maalinni Profeesaroonni keenya yookiin Doktoroonni keenya riisarchii goonee waan kana argannee jedhanii koppiraayitii namaa mirga namaa miti riisarchii. Wanta namni dubbatu namni waan barreessullee riisarchii gochuu danda'u garuu wanta kireetiivii ta'e tokko yaada haaraa tokko yaada foormaalitii guutee wanta jaarmiyaan tokko guutuu qabu hundayyuu guutee socho'u tokko koppiraayitii isaa mirga abbummaa isaa sarbanii ofiin waamuun yakka guddaadhas qaanii guddaadhas aadaas miti sheeras miti jechuudha. Hojii kiyya yookiin immoo yaada kiyyatu saamame kan jedhu jarri lamaan kun yaada kiyya saaman kan jedhu yaada qabdaati. Dhibbatti. Beekaniiti moo wallaalanii ta'u? Kutaa lammaffaaf ka xumuraa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenya ka torbanitti aanu keessatti qabannee isinitti deebina dhaggeeffattoota keenya. Turtii keessaniifis galatomaa isin jenna. Qophiileen har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne haga kana turanii haga torbanitti turtii gaarii isin jechaan wallee eegallee kanaan isin geggeessa. Keessummeessuun kan isin faana tures an Odaa Sabaati. Torban gaarii. Nama
Forgetting the rest